Itoophiyaan barattoonni waliin gahinsa misooma anniisaa guutuu Afrikaatti raabsuuf karoorfachuusi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eebba piroojeektii humna qilleensaa Aayishaa irratti dubbate. dhimma wal dhabdee lafaa Amaaraa fi Tigraay jidduutti deemaa jiru laalchisee gama naannoo Amaaraati horeen eenyummaa fi daangaa naannoo Amaaraa deebisu Amaaraa Walqaayitti Xagadeerraa ibsa kanneen boordiin filannoo biyyaalessaa buufataalee filannoo torbaffaaf godina Humaraa Walqaayitti Xagadee bulchiinsa naannoo Tigraay jalatti galmeessuu isaatiif komii qabaachuu ibsuudhaan sirreeffama boordii filannoo biyyaalessaa gaafate. Gareen biyyoota saffisaan guddachaa jiranii kan Itoophiyaan miseensa amanamaa taatiif gareen biyyoota BRICS ibsa baafte warraaqsa teekinooloojii dijitaalaa ta'e kan addunyaa jijjiiruu jalqabsiisuu beeksisan. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen amma isinitti hangafoota oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eebba piroojeektii humna qilleensaa Aayishaa lammaffirratti haasa'u taasisuun Itoophiyaan barattoonni misooma Afrikaa guutumatti anniisaa qulqulluu irratti hundaa'uu qabu ijaaruuf karoorfachuu ibse. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haaromsa Itoophiyaa guddichi Afrikaanotaaf injifannoo waloo ta'e ulfina Afrikaa kan itti fufsiisu ta'uu ibsee jira. Hidhi guddicha Itoophiyaan itti humna Afrikaaf ulfina dandeettii Afrikaa agarsiisuu uummattoonni Afrikaa fedhii waliin hojjechuutiif piroojeektoota gurguddaa jalqabuu fi xumuruu akka danda'an agarsiisu Dr. Abiy Ahmed jira. Hidhi haaromsa Itoophiyaa kan Itoophiyaanotaan ijaaramee fi qabeenya Itoophiyaatiin ijaarame lammiilee Itoophiyaatiif mallattoo boonsaa fi guutummaa Afrikaatiif fakkeenya kan ta'e jechuudhaan Dr. Abiy hidha guddicha Itoophiyaa Afrikaanota kan boonsu ta'uu dubbatee jira. Itoophiyaan qabeenya uumamaa isii biyyoota ollaa waliin yoo qooddatte akkasumas ollaan Itoophiyaa qabeenya isaanii yoo nuuf qoodan Afrikaa ba'a biyya kadhachuurraa gara gargaartuutti liqeeffachuurraa gara liqeessituutti akkasumas biyya birootirraa waa eegurra gara biyya irraa waa eeggataniitiif carraa kan guddisu ta'uu akeekate jira. Walitti dhufeenya biyyoota ollaa wajjin qabu kan ibse Dr. Abiy Jibuutiin biyya onnee fi hiisha keenyatti baay'ee dhiyoo waan ta'eef investimentii irra caalaan isaa Jibuutii waliin walitti hidhamee jiraachuu ibsee jira. Biyyi daandii baaburaa, daandii guddaa ifaa, bishaan, qilleensa, dippiloomaasii akkasumas akka maatiitti hariiroo cimaa Itoophiyaa wajjin qabdu yoo taatu wantoota Jibuutii wajjin qooddanne kana Suudaan, Keeniyaa fi Tanzaaniyaa wajjinis kan qooddannu ta'a jechuudhaan yeroo as dhiyoo Somaaliyaa fi Suudaan kibbaa waliin karaa ifaa fi daandii wal qunnamsiisu tattaaffiin taasifamaa jiraachuu Dr. Abiy beeksisee jira. Kana malees ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed piroojeektiin humna elektiriikii Hooyishaa waggaa tokkoo fi walakkaa booda kan xumuramu ta'uu beeksisee jira. Tattaaffiin anniisaa qulqulluu kan waltajjii addunyaa COP bara 2032 gara fuulduraatti Itoophiyaan qopheessuuf deemtu irratti Itoophiyaan beekamtii addunyaa akka argattu kan taasisu ta'uu ibsee jira. dhimma wal dhabdee lafaa naannoo Amaaraa fi Tigraay jidduutti deemaa jiru laalchisee gama naannoo Amaaraatti horeen eenyummaa fi daangaa naannoo Amaaraa deebisu yookaan Walqaayitti Asmallash komitee jedhu ibsa kanneen boordii filannoo biyyaalessaa buufataalee filannoo torbaffaa godina Humaraa Walqaayitti Xagadee bulchiinsa naannoo Amaaraa jala ture gara naannoo Tigraay jalatti ramadee jechuudhaan sirreeffama gaafate. Akka ibsa Walqaayitti Asmallash komitee yookaan koree deebistuu lafa Walqaayitti ibsatti guyyaa kaleessaa Majjii 31 akka bara 2026 boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo biyyaalessaa torbaffaa irratti naannolee filannoo fi buufataalee filannoo laalchisee odeeffannoo bal'aa ifoomsee jiraachuu beeksisuudhaan godinni Humaraa Walqaayitti Xagadee gosa Tigraay lixaa jalatti galmaa'ee jiraachuu beeksisan. Boordiin filannoo gara fuulduraatti haala qabatamaa lafarra jiru gamaagamee madaaluudhaan yeroo barbaachisaa ta'etti odeeffannoo dabalataa uummataaf akka gadhiisaa jirus ibse. Haa ta'uutii malee gaaffiin eenyummaa fi daangaa Walqaayitti Xagadee Amaaraa bara 2008 irraa eegalee mana marii federeeshinii, mana marii fi bulchiinsa naannoo Tigraay akkasumas mootummaa naannoo Amaaraatiif dhiyaatee jiraachuu ibsuudhaan fedhii fi hayyama uummata Amaaraa malee naannoon keenya waggoota 30 to'annoo naannoo Tigraay jala ture jechuudhaan godinni Walqaayitti Xagadee Humaraa yeroo duula seera kabachiisuu waraanni kaabaa biyya keenya keessatti sadaasa 24 bara 2013 mootummaa wayyaanee jalaa bilisa bahuudhaan amma mootummaa naannoo biyyaalessaa Amaaraa jalatti fi bulchaa jiraachuu ibsee jira. Lafti Walqaayitti Tigraay wajjin irratti wal lolaa jiran tun sadarkaa godinaatti gurmaa'uun aanaalee baadiyyaa 4 bulchiinsa magaalaa 5 fi gandoota baadiyyaa 93 kan of keessaa qabdu ta'uu ibsuudhaan eega walabummaa kana labsatan boodallee jilli afyaa'ii mana marii federeeshinii yeroo sanii obbo Adam Faaraan durfamu qorannoo gaggeessin fedhii fi haala uummanni naannoo irra jiru gabaasa dhiyeessuu isaa teessoo hubachiisee jira.
uummanni walqaa'ee sagalee godina Humaraa dhaadannoo nuti Amaaraa garuu Amaaraa keessa hin jirru. Kanaaf filannoo biyyaalessaa caamsaa 24 bara 2018 gaggeeffamtu karaa nagaa akka xumuramtuuf gahee keenya baachuuf qophiidha jechuudhaan walqaa'ee sagaleen godina Humaraa waggoota 5 dabraniif bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jala akka ture beekamaadha. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaallee naannoo filannoo Tigraay lixaa jalatti waan ramateef boordiin haala jiruu ammaan tana beekee tarkaanfii sirreeffamaa akka fudhatuu fi filannoo godina naannoo Amaaraa jala jiru keessatti akka gaggeessu kabajaan gaafannaa jechuudhaan koreen lafa walqaa'ee deebisuu yookaan walqaaxaa asmallaash komiteen kun boordii filannoo biyyaalessaa sirreeffama gaafate. Gareen biyyoota saffisaan guddachaa jiraniitii fi biyyoota guddatanii kan Itoophiyaan miseensa amanamaa taatee fi garee BRICS ibsa baafteen warraaqsa teekinooloojii ta'e kan addunyaa jijjiiruu jalqabu beeksisan. Biyyoonni hundeessitoota BRICS ta'an biyyoota diinagdee saffisaan guddatan Biraazil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Saawuz Afrikaa fa'aa yoo taatu biyyoonni hedduun miseensa garee kanaa yoo ta'an biyyoota Afrikaa garee tanatti dabalame keessaa Itoophiyaan biyya adda duree fi biyya garee tanaan jaalatamtu ta'uu isiiti. Ameerikaan faldaa biyyoota BRICS kana yoo taatu ifaan ifatti biyyoota kana qeequun alatti illee taarifaa meeshaalee daldalaa irratti dabaluun biyyoonni kanneen diinagdee dadhabsiisuuf carraaqqii taasisaa jirtu olaanaa ta'uu isaati. Haaluma kanaan biyyoonni BRICS ibsa baafteen warraaqsa teekinooloojii dijitaalaa kan addunyaa jijjiiruu jalqabuu isaanii beeksisan. Maallaqni waraqaa waloo biyyoonni BRICS akka gadhiifaman hedduun isaanii hawwii guddaan eegaa otoo jiranii biyyoonni kanneen tooftaa madaallii diinagdee addunyaa ni jijjiira jedhan qopheessanii jiraachuu beeksisan. Tarsiimoon haaronni kun hirkattummaa maallaqni waraqaa irratti qabu hambisuun humna teekinooloojii fayyadamuudhaan baankota giddugaleessaa maallaqaa dijitaalaa CBDC tokko isaanii walitti hidhuun kan irratti xiyyeeffatanii beeksisaniiti jiran. Waraqaa dijitaalaa kun biyyoonni miseensa ta'an baankii giddugaleessaa odoo hin barbaachifne kallattiin akka daldalan kan taasisu hoggaa ta'u akka fakkeenyatti daldala Itoophiyaa fi Chaayinaa jidduu jiru kallattiin maallaqa tokkoon biyyattii karaa teekinooloojii dijitaalaatiin kan raawwatamu ta'uu beeksisan. Kunis baasii daldalaa hir'isuu fi saffisa dabaluu qofa otoo hin taane biyyoonni odoo dambii hin ijaaramin abbaa biyyummaa dinagdee isaanii akka fayyadaman kan taasisu ta'ullee ibsameeti jira. Neetwoorkiin dijitaalaa haaronni kun biyyoota miseensota ta'an jidduutti maallaqni walabaan sossoo akka taasisu hoggaate sirna faayinaansii akka qabeessaa fi nageenya akka qabaatu kan taasisu ta'ullee ibsan. Ce'umsa teekinooloojii biyyoonni BRICS taasisaa jiran kun taatee guddaa haala dinagdee addunyaa irraa guutumaan guutuutti kan jijjiiru hoggaa ta'u sirni dijitaalaa haaronni kun qaama BRICS tan taate dinagdee Itoophiyaa keessatti carraa haarawaa kan uumu ta'ullee ibsameeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan gammaatti isinitti himaa turre turtii gaarii.